wajjin jira yaana bo agammadu dhaloonni si qabu si wajjin jira yaana bo agammadu dhaloonni si qabu Diye jersaan jabu laaldamee kakallata samminu maleen qabu meeganaaf nu abdata Diye jersaan jabu laaldamee kakallata samminu maleen qabu meeganaaf nu abdata Waamichi walgahii miseensotaaf marii hawaasaa jaarmiyaa Abaa godina Awurooppaa yeroo qabsoon bilisummaa uummata Oromoo jaarmiyaa Abaa hoogganama. injifannoo gurguddaa galmeessaa jiru kanatti Jaarmiyaan Abaa biyyalaa godina Awurooppaa biyya Siwiidin magaalaa Stookholmitti hor miseensotaaf marii hawaasaa qopheessee jira. haaluma kanaan adoolessa 26 2024 Horri miseensotaa kan bara 2024 bakka miseensonni jaarmiyaa Abaa biyyoota Awurooppaa hundirra walitti qabaman. biyya Siwiidin magaalaa Stookholmitti ni ta'a. Borumtii isaa adoolessa 27 2024 bakka bu'oonni caayaalee fi jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo afooshaalee hawaasa Oromoo jaarmiyaalee dubartootaa jaarmiyaalee dargaggootaa fi jaarmiyaalee hayyoota Oromoo abboota amantaa Oromoof hawaasa bal'aa Oromoota Awurooppaa keessa jiraatan argamanitti mariin hawaasaa ni taasifama. marii hawaasaa kanarrattis ajajaa olaanaan Abaa Jaalmarroo dirribaa dirreerra kallattumaan haasanii taasisu. yeroo uummanni Oromoo keessaa fi alaan tokkummaan dhaabate Jaarmiyaa isaa Abaa tumsuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa saffisiisu ammi jechaa marii hawaasaa kan irratti Oromootni Awurooppaa keessa jirtan hundi akka irratti argamtan kabajaan waamichi isiniif dhiyaateera. marii hawaasaa kanatti aansuun galgala adoolessa 27 2024 artistoota Oromoo beekamoof jaallatamoo waliin qophiin hawwisoo saganteeffames xumura korkeenya irratti isin bashannansiisa. teessoon galma kora miseensota biyya Siwiidin Magaala Stookholm shiistaa toorii 71642 shiistaa yoo ta'u teessoon marii hawaasaa ammoo veestbeeriyaallee 60 eegishteen ta'uun beekamee jira. adoolessa 26-27 anis atis hundumti keenya affeeramnee jirra. odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa ida'uu 46 73 duwwaa 6 58 53 yookaan ida'uu 46 76 79 55 58 lakkoofsa biraa ammoo ida'uu 4 67 38 33 75 22 yookaan ida'uu 4 67 21 65 45 76 koree qindeessituuf bilbiluun odeessa dabalataa argachuu dandeessu. jaarmiyaa Abaa godina Awurooppaa Siwiidin Stookholmitti walaa garu injifannoon uummata Oromoof. gamba godi 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 gamba godi